adda bilisummaa Oromoo jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kabajamtoota miseensota koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo, kabajamtoota miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, kabajamtoota hoogganotaa fi qondaalota waraana bilisummaa Oromoo kanneen sadarkaa adda addaa irratti argamtan, kabajamtoota keessummoota keenya kanneen bakka garaagaraatii amajjii tokko guyyaa oboo nu faana kabajachuuf argamtan, kabajamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo, kabajamtoota keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii guyyaa oboo amajjii tokko nu waliin kabajuuf as giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo argamtan hunda dura baga nagaan dhuftan, baga nagaan geenye, baga gammaddan, baga gammanne waliin jenna. Barri haaraan 2017 kun bara bilisummaa guutuu, bara nagaa, badhaadhinaa fi injifannoo akka nuuf ta'u hawwina. Ammas irra deebinee baga gammanne waliin jenna. Nuti oboon akeekaa fi kaayyoo abaaboo qabannee dhaaba keenya abaaboo wajjin adeemsii fi tarkaanfiin keenya kan durii caalaa fuulduratti ololtuu fi bololtuuf bakka hin kenninu. Hojiin irraa aanna injifannoo uummata Oromoof. Kanatti aansuun sagantaa idilee tokko jennee eegallaa. Hundumaa kan dursu yaadannoo gootota ilmaan Oromoo bilisummaa Oromoof Oromiyaaf jecha wareegamaniitu dursa waan ta'eef isa immoo kan nuuf raawwachiisan miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Abdii Raggaasaati. Isaaniin gara waltajjiitti affeeraa hamilee woboo. bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf jecha wareegamaniif daqiiqaa tokko haa yaadan. Gahe. Hai. Kabajamaa Tanaa Yuduree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kabajamtoota miseensota hoggana dhaabaa har'a ayyaana kana irratti argamtan, qondaalota waraana bilisummaa Oromoo, miseensota keessummoota keenya asitti argamtan, waraana bilisummaa Oromoo, akkanumas miseensota uummata naannoo kanatti argamu kabaja ayyaana kana irratti argamtan, baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi waggaa haaraa 2017 baga isin ga'e, baga ittiin nu ga'e jedha walumaa galatti.
Mari'ataa jaalladhu. Miseensota koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo, miseensota gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, qondaalotaa fi ajajoota waraana bilisummaa Oromoo asitti argamtan hundi keessan, akkasumas gootawwan shamarran miseensota waraana bilisummaa Oromoo isinitti dubbachuudhaaf ayyaana gaariidhaaf bareedaa kanarratti argamuudhaan isinii wajjin irraa hirmaatuun gammachuu guddaadha. Carraa kan argachuutti guddaan gammadaa. Galatooma. Kaani aduunis faxara nyaachuu dhabuun sirbillee isin darkeesseera. Waan silaa dubbadhu isinii walaloodhaanis jechoota babbareedoo adda addaatiin anayyuu qubsitanitti dubbiin harkaa dhumate hin hafiniidhumaaf hin xiqqoo siyaasaa obsaan na dhaggeeffadhaa isinitti hin dheeressu. Akkuma hundi keessan irra deddeebitanii nu ibsitan guyyaarraa ayyaana lama wal faana ayyaaneffannaa guyyaa waboo ayyaana bara haaraa. Hunda duraa maqaa dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo fi hoggana isaatiin baga nagaadhaan bara haaraa geenyee guyyaa waboo kanas geenyeen isiniin jedha. Guyyaan waboo guyyaa gaachanaa fi ittisa humna uummata keenya akka ta'e waboo itti kabajnu ol kaafnu barbaachisummaan waboo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka olaanaa qabaachuu irraa akka ka'e waboo cimsinee ijaaruudhaa fi wareegama isa dabre yaadataa isa fuulduraatiif immoo of qopheessuudhaaf hojjennu ta'uu isaati guyyaa waboo. Akka itti jalqabame waan laaluun waa iddoo of keessaa qabaa. Guyyaan kun guyyaa waggaa guutuu lolaa bu'aa ba'aa wareegama olaanaa meeqatti baafamee dhuma amajjii kanatti dhuma waggaa isa dabree yookaan immoo isa haaraa seenutti waboon cibirroota isaarraa bakka buufatee dorgommiilee ispoortii garaagaraa kan akka aggaammii, kan akka cheezii, kan walaloo fi waan kana fakkaatu hundaan walitti dhufee mataa isaa haaromsatee sana caalaa immoo duulaaf tarkaanfii cululuqaa waggaa taanu galmeessuudhaaf itti qophaa'ee hamilee olaanaadhaan falmaa dirreetti itti deebi'uudha. Kanaafi har'a jaallan keenyaa warri amma asitti nu wajjiniin hin argamne bakka jiran hundaattu yoo amanarrallee jiraatan guyyaa kanan ayyaaneffatu. Kun ABO keessatti beekamaadhaa fi guyyaa kabajamaadha. Kunis egaa akkuma jedhee kabajaadhaa fi jaalala olaanaa dhaabni keenya bakka guddaa waboodhaaf qabaachuu irraa akka ka'e guyyaa kana murteessee waggaadhaan kan ayyaaneffannu ta'uu isaati. Isinis nafa kanaa qaama waan kanaa ta'uudhaaf carraa argachuu keessan guddoon isinii gammada. Waboo jechuun waan taphaa miti. Baga waboo taatan baga ayyaana kana qabaachuu dandeessan. Waggaa haaraan addunyaan hundinuu har'aa dhuma waggaa isa dabree itti seensa waggaa haaraa waan ta'eef ayyaaneffata. Nutis nafa addunyaa waan taaneef ayyaana kanarraa waliin hirmaannaa ayyaaneffannaa. Ayyaana kana keessatti of duuba deebinee waggaa dabre addunyaa guutuu keessatti maaltu ta'ee biyya keenyaaf olloota keenyatti maaltu ta'ee maaltu immoo taana jennee kan isa dabre of duuba bil'annee isa fuulduraa immoo xiyyeeffannu. Addunyaa waliin kan itti ayyaaneffannuudha. Kunis isinuu ibsitaniittu amajjiin akka lamatti gaa ayyaana wabootii fi ayyaana bara haaraatti jechuudha. Yeroo lachuuyyuu ayyaaneffannu waan darbe ilaaluudhaafi tokko waan adda addaa hawwisoon, dhaadannoon, sirbii, gammachuun, dorgommiin keessaa jiraatu malee akeekni guddaan isa dabre of duuba deebinee mil'annee
isa fuulduraa immoo qiyyafachuudhaaf. Bakka jirrutti dhaabni keenya sadarkaa obootti, sadarkaa jaarmaatti, sadarkaa hundattuu kanuma godhaa jechuudha. Bara darbe maal fakkaata jennee yoo of gaafanne, barri darbe akkuma baroota biroo Oromoodhaaf keessattuu miseensota adda bilisummaa Oromoo keessattuu immoo waboodhaaf dardaroota ilmaan Oromootiif fi shamarraniif uummata keenyaafuu dabree bara hadhooftuu qabsoo bara wareegi olaanaan itti baafame ka diinni keenya utuu danda'e hamlee uummata keenyaa cabsuudhaaf tarkaanfii suukanneessaa nama jiilchu fudhatuudhaan itti yaadatamu akkasumas yeroo uummanni keenya yoomillee caalaa dammaqee kuma jaallanna dura dubbatan jedhanitti tokko ta'ee goleelee Oromiyaa hunda harka wal qabatee maanguddoon keenyas, daa'imni keenyas, haawwan keenyas, shamarran keenyas, dardarriis ilmaan Oromoo bakka hundaa'u walittis diina keenyattis addunyaattis ajaa'iba agarsiisuun itti danda'ame wareegi hadhaawaan suukanneessaan sun abadan tasuma obbooda nu deebisuu kan hin dandeenye bara ajaa'ibaa seenaa Oromoo keessatti bara olaanaadhaaf injifannoo guddaadha jechuudha. Diinni keenya uummata keenya ni ajjeese, ni madeesse, dhiiga isaa dhangalaase, hidhaatti guure, biyyaa godaansise. Kun gochaa diinummaa isa olaanaa hijaa guddaa gadoo nutti bulchuudha. Kanaaf uummanni keenya hin jilbeenfanne ka biyya keessa jiru qeerroo ilmaan isaa warra ka'anii wajjiniin haatis abbaanis obbolaanis hundinuu waliin dhaabbatameeti falmaarraa qooda fudhatee uummanni keenya ka biyya alaa jiru waan danda'u hundaan horiidhaan hiriiraan karaa dippiloomaasiitiin gara adda addaatti iyyachuudhaan qalbii isaa gara biyyaatti deebisee bara warraaqsa olaanaa irra turame jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Kana malee ilmaan Oromoo akkuma sila Dooktar jedhanitti waan abbootii isaaniirraa, haadhotii isaaniirraa, obbolaa isaaniirra ga'u dadhabatuudhaan falmaa olaanaa geggeessanii qeerroon uummata Oromootti kabajaa guddaa kan horanii fi wareegama olaanaas bifa garaagaraatiin kan baasanidha. Wanti nama gammachiisu karaa nagaatiin yaalii guddaa godhanii yaaliin sun hiiqu yeroo dhabamutti tarkaanfii torban tokko hin caalle keessatti tarkaanfiis akka biraas ni beenna jedhanii dargaggoonni keenya ka fudhatan baay'ee waan garaa nama qabbaneessu. Qabeenya diinaa lukkeelee isaaniif hojjetu barbadeessuudhaan gubuudhaan nu qofa miti ka gubatu ka du'u isinillee du'uu dhabamuu ni dandeessu. Yoo barbaadan kanaa ol isinii qabna jechuutti agarsiisee qeerroon. Kanaafuu kun barnoota guddaadhaa fi abdii guddaadha namatti bulchaa. Harkuma duwwaa dhumuun, harkuma duwwaa dhaadatanii mana hidhaatti guuramanii nuti kaduunu diinni immoo kan ajjeessu ta'uun illee gahaa akka hin taane tarkaanfii addaas akkuma malaatti jijjiirrataa soso'ichaa fi qabsicha tooftaadhaa fi mala adda addaatiin ol guddisaa deemuun barbaachisaa akka ta'e hubannooti bilisummaa fedhuu qofatu hin ta'in mala qabsoollee jijjiiraa galii keenya ga'uudhaaf murannoonii fi hubannoon bayyanoon akka jiru agarsiisa. Egaa barri darbe bara diinni keenya yoo danda'e hamlee nu cabsuudhaaf obbooda nu deebisuudhaaf yaale nuti immoo walumaa galatti itti jenneedha. Waboon bakka jiru hundaatti tarkaanfii uummata keenyaaf tumsuu danda'u farreen irratti fi diin irratti fudhataa bara kana dabarse. Barattaanu kanallee haala fakkaataadhaan sosso'iinsaaf uummata keenyaatii fi ka qeerrootiifis gargaarsaa fi qooda guddaa kennuudhaaf qophii ta'eetu jira. Barumarraa baraanitu wayyaa jira qabsoon keenyaaf tooftaan keenyas baran ammoo gaa kan caalu akka ta'u abdii guddaadhatu walirraa ofirraa uummata keenyarraa qabna jechuudha.
akkuma sila jedhee isinittiin dheeressu waan isa fuulduraa xiqqoo dubbadhee san isinirraa dhaaba. Waboodhaa fi qeerroodhaan hin eegala. Qeerroo biyya keessa jedhaniin galan jedhu dardaraa fi ijoollee jirtan kanatu akkan kana jedhu na yaadachiise. Kunis maali? Waboon har'aas ta'aa jiran kun yaa qeerroo biyya keessaa qeerroo kaleessaati. Didaniiti harka diinaatti dhumnu hidhaa sin taanu jedhanii qabsoo erga hanga danda'amu godhanii booda deemnee qawwee hidhannee dhumnee diinalla boomnaa qurxummiidhaan nyaatamnee hin dhumnu lafa goggodduu saaraa keessatti cirracha keessatti awwaalamnu diina keenya gombisneetti duunaa jedhanii waboo barbaadanii dhufanii makaman. Guddaan dardara asitti mul'atanii kun kan dhiyoo eebbifamanidha. Yeroo baatii ja'a yookaan sadiin caalle kan isaan Oromiyaa goleelee adda addaatti dhufanii asitti argamanii leenjisa fudhatanii waboo ta'an. Qeerroo biyya keessaatiin ka jennu hojiin itti jirtan olaanaadha. Baay'ee gaariidha, fayyaa ta'a. Yeroo jabaattetti garuu diina duraa miliquuf soso'uun yeroo barbaachisutti waboon laayyoodhumatti akka itti naqamne yookaan akka hin arganne beekamaadha. Ulfaataadha. Garuu waanuma danda'amaati malee waan hin danda'amne miti. Ulfinni isaa hanga qurxummiidhaan nyaatamuu duruunfatanii biyya hin beekneef galaana hin beeknetti dhaqanii dhumuu cirracha biyya ormaa keessatti dhumuurra hin ulfaatu. Kunoo ragaadha jaallan ilmaan Oromoo asitti dhufanii wabootti makamanii jiraatu. Fuula kana qofaanii miti, fuula biraa hundaanis akkasuma. Qeerroo qofatu hin ta'in hayyoonni keenya warri qeerroo sana ijaaraniif kakaasan hundinuu diina jalatti hojjechuu yeroo dadhaban wabootti makamaa jiru fuula hundaan. Kanaafuu kun itti fufuudha. Abdii kutatuudhaan harka diinaatti kufuu yookaan immoo biyyaa ba'uurratti tattaafatuudhaan dhumiinsa akka malee dhumuurra waboonii fi qeerroon waanuma tokkicha. Yeroo mana jiramu qeerroodhaa, yeroo as dhufamu immoo waboodhaa jechuudha. Kanaafuu qeerroorraa wabootti guddatuudha. Qeerroorraa karaa feetan barbaaddatanii ammatti kana jechuu baannee akka isa kaanii hin ulfaatu. Ni danda'ama wabootti makama. Kaan uummata keenya biyya alaatiin kan hin jedhu waggaa dabre uummata keenya biyya keessaatiif bifa adda addaatiin dirmattaniitu galata guddaa qabdu. Ammallee sanuma akkatti nuuf uftan jenna. Kanuma waliin haala deemaa jiru wal qabsiifnee waan ifa goonuuf uummata keenya ergaa dabarsuutu qaba adda bilisummaa Oromoo. Yeroo ammaatti warri kalloo hoolaa uffatanii garuu jeedalloo ta'an diinaaf ergamtoota ta'uun isaanii ka shakkamu akeeka addaatiif hin beekamne kan of duubaa qaban maal jedhan seete laga marqaa jennaanii hunduu boojjitoo guuree yaa'ee jedhan. Yeroo ammaatti wayyaaneen dardarris haawwanis ijoolleenis maanguddoonis uummanni Oromoo qabsootti biyyaa ka'e wayyaaneen kuftee dhabamteetti kanaafuu dhanneetu waanuma dhumatte kanatti itti abbaas taanaa itti soogganna marcuma isaan manna jechuudhaan yookaan akeekni duubbee isaanii kan hin beekamne biyya alaatti yeroo ammaatti hafuunfaajii uumaa kan jiran jiru. Qabsoon qoosaa miti. Qabsoon feesbuukiidhumaaf intarneetiirraa bookkisuudhumaaf waan qabsoon taatee fi waan uummanni Oromoo biyyaatti jiru, waan waboon itti jiru, waan qeerroon itti jiru, waan Oromoon ABO'n itti jiru kan hin beekne ofumaa dhiichisuun qabsoo miti. Dhaaba qeerroodhaa fi waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo mana jiru falmaa suduudaatti jiru xiqqeessaa bira dhaabbatu dhabaa qabsoon godhamuu danda'ama jedhamee dubbatamu kan jiru natti hin fakkaatu. Tasuma humna kanaa wajjin dhaabbanneeti
diina moona. Nuti addi bilisummaa Oromoo waan biraatti hin jiru. Wareegamatti jira. Qabsoo dhugaatti jira. Qabsoo kana irratti wanti barbaadu diina biyya keenya irraa buqqifnee kaafnee bilisummaa uummata keenya gonfachiisuudha. Kana irratti abbaa fedhe kan nu wajjiniin dhaabbatu gammachuudhaan simannee harka wal qabannee gurmuu tokko taanee diina keenya irratti qabsoo goona. Nama tokko ABO'n kan uummata Oromoo hundaa akka ta'e beekamaadha. ABO'n eenyuun illee qabsoo kanarraa achiin dhiibu. Garuu ABO'n homaa hin godhu. Yoo balleessineef shira qabsoo Oromoo irratti illee hojjenne ittis nun gaafatu. Seenaanis itti nun gaafatu jedhanii warri burraaqanii lafa qabaan isaan dadhabu. Utuu wayyeeffatanii gaariidha. Waliin taanee uummata keenya sadhumaa jiru kanaan wareegamaa baafna. Amma yeroo wareegamaati. Yeroo qabsooti. Yeroo bifa adda addaatiin masaanuu ta'anii qabsaa'ota irratti diinaan meeshaa ta'uudhaan rakkoo uuman waan hin taaneef isaan sunis dhaabbadhaa jennaanii yoo isaan dhaabbachuu baatan immoo uummanni keenya ka biyya alaa jiru bayyanootaan akka isaan qabu yookaan immoo itti dhiyaatu ergaa dabarsinaa sanarraa kan hafee firri isaa beeku, diinni isaa beeku, warri dhiyoo isaa beekanii, warri fagoo isaa beekanii. Gumaan uummata keenya kan warra du'anii, kan warra dhiigi isaanii dhangala'ee, lafeen isaanii caccabee, mana hidhaatti hiraaraa jiranii fi utuu godaananii dhumaa jiran kun ni baha. Addi bilisummaa Oromoo hojii biraan qabu. Hin qotu, hin haramuu, qabsootti jirra. Gumaa saba keenya ni baafna. Gumaan uummata keenya ni baha. Kana ka jennuu fi afaanumaa fi miti. Goggodduudhaan dhatuudhaan miti. Uummata keenya bal'aa isa mudhii isaa hidhatee abdiidhaan nu eeguu fi abdii keenya jecha qabsoo kanatti seenee of biraa qabna. Madda humna hundaa gatan. Qeerroo har'aa waboo borii harkaa qabna. Addi bilisummaa Oromoo kan dhaabaatti ijaaramee cimee bifa qabatee dadhabbii isaa hundaa'u irra aanee qabsoo kana milkeessuudhaan galiidhaan ga'uudhaaf hanga humna isaa of qusannoo tokko malee hojjetaa jira. Akka kanaan ammayyuu diina hollachiisaa jirra. Daran akka irra aannu yoo dhimmuma yeroo ta'e malee shakkiin tokko hin jiru. Kanaafuu bu'aa qabsoo kanaa yeroo gabaabaa keessatti ija akka godhatu gumaa gootota keenyaa, gumaa miseensota oboo falmaa irratti wareegamanii bira dabree kan uummata keenyaa, kan dargaggoota keenyaa, kan shamarranii fi hawwan keenyaa akka baafnu ofirratti abdiidhaan itti dubbanna. Waboon haa waaru. Uummanni Oromoo ni injifata. Addi bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Waboon haa jiraatu. Rakkoo fedheef hin jilbeenfannu. Qabsoon itti fufa. Injifannoon ni dhufa. Baay'ee galatooma gafayyaa ta'a. Asham ya wabo. Asham ya waboko ya wabiyeti ya waboko. Asham ya wabo, asham ya wabo, asham. Hada abba ke
keekis bilisummaaf galtee kananii ilma namaa irraan tarkaanfattee sadoo bilisummaa saba kee uwwiftee asham yaa waboo 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 asham Sabalat katane akayu fajane Sirup wabida lesuma kalap ganne Sinda de chumale taka sinda ganne Asham ya wabo 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 Bagus Jab Ya wabo Asham 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 ya wabo Sabalat kabane bakayu fajane Jiruf wabidap ne sumaganap ganne Sinda de chumale taka sinda ganne Asham ya wabo 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 Asham ya